fakkaata. Nagaan gooftaatti nifatu attam jirtu. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Amantiin waa tura gashee dubbachuudhaaf kennaa isaa qabaa badaa isan qabu'anii achis dhaqeenaa isaa malee badaa isan qabu. Amma gaa dubbii Waaqayyoo dhageenya galanni gooftaaf haa ta'u. Waan Waaqayyo hojjeteef hundumaa galata kan fudhatu Waaqayyoodha. Wangeela isaa kan deemsisu isumatu deemsisa. Wangeelli the more dhiibamu ittuma baay'ata. Yeroo baay'ee yeroo dhiibamuu dhiise taa'uu rakkina qaba. Garuu macaafa qulqulluu keessatti hojii ergamootaa keessatti gooftaan Yerusaalemii ka'aa Yihudaa Samaariyaa amma lafaatti dhugwaatu koo taatu ennaani ho'ifatanii mataan isaanoo. Innaan dhufee bubbeetti kaase qaba. Gaafatti gaasuu gaafa asiin bir jedhanii warra akka Filiiphoos fa'aa Gaazaa bu'anii wangeelli dhaqanii itti nama Itoophiyaa sanatti. Kanaaf wangeelli akka kanatti na deemaa maqaan Waaqayyoo ulfaatu baay'ee maal dhiibamee maal fudhannatu hin taane amaluma wangeelaati. Yesuus Kiristoos dhiibame wanta ta'eef maal dhiibame yaadnu garuu nun gatii baasee inni gatii guddaa baaseera. Nun immoo gama keenya waan baasu nurra jiru baasnee wangeelaaf milla ta'u nurra jira. Galanni gooftaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa Waaqa guddaa galateeffannaa Phaawulee fi Adonaayin baay'ee nuuf faarfatanii Waaqayyoo gooftaan nu gargaaree isaan keessa gore jaalala Waaqayyoo faarfatan baay'inaan hin agartan. Jaalaluma Waaqayyootiin jaalala Waaqayyoo immoo faarfatamee numu lallabamee numu jaalalli Waaqayyoo kanaaf baay'ee tolaa ture galanni gooftaaf haa ta'u. Torban darbe barumsa jalqabne itti fufnaa. Torban darbe barumsa jalqabne barumsa nu jalqabne ogummaa Waaqayyootti guddachuu kan jedhu ture. Kanaaf waan gaggabaabaa dubbadheen ture gaafa sanaa ogummaa amtiyyuu namni waa'ee ogummaa baay'isee dubbate Solomoon akka ta'e ogummaa Eewu irraa barraa ogummaa Yesuus irraa barraa. Kanaaf wangeela Luqaas boqonnaa 2 keessatti dubbii dubbatamee waan Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessatti Maariyaam fa'aa dhaqanii gaafatanii ni deebisirraa kaafne waa'ee ogummaadhaa barree sarraati itti aansinee immoo eega Yesuus irraa ogummaa barree booda innoo Yesuus innoo Waaqa akkan jenneef immoo namarraa sin baramaa nama keessaa immoo Saamu'eel nama jedhamu tokko kaafnee dhaloota isaatii kaasee Waaqayyo ogummaan nama isa guddisee akkamittiin akka inni dibee akkamittiin akka nama dibannaa biraan ga'e keessumaa kan namatti tolu Saa'ol akka dibamuuf qopheesse wanta inni waan kiyaaboon jiru keessaa babaaseeti mata dureen inni fudhatee dhufe kiyaa babaaseeti mata dureen isaa harree barbaaduudhaa mata dureen isaa beelaa mata dureen isaa yaaddoodhaa isa hundumarraa cabseeti dibataaf qopheessee immoo dibee kana booda immoo akka warra Filisxeeminoochi taatii deebiitiin jedhee deebisee Yahuu deebuu geeddarameedha dubbiin Waaqayyoo gooftaan dubbii kana dhageenye gaafa gadi baanu nu haa geeddaru. Maaliif Saamu'eel ittimee dibee yeroo baasu fuluma Saamu'eel duraa gaafa deebuu geeddaramee raajii dubbachuu jalqabe. Dubbiin Waaqayyoo nama geeddaraa dubbiin Waaqayyoo raajii nama dubbachiisa. Kanaatiif yeroo dhageenyu naa godhechaa dhageenya jechaadha. Maal jenne egaa gabaabamatti waan sadii qabannaa inni ogummaa irraati. Ogummaan yeroo iddoodhaaf namatti dubbannu nu barsiisti inni. Yoo yeroo sirrii iddoo sirrii dhannee nama sirriitti dubbannee yeroo hundumaa Waaqayyo waa hojjeta. Garuu yoo yeroo malee iddoo malee nama Waaqayyootti nu ergin bira dhanne yookiin lafa Waaqayyootti nu ergin dhanne salphinatu jiraata. Kanaaf murtee goon hundumaa keessatti Waaqayyoon ogummaa kadhannu kan jennu barree. Kanaaf har'ammoo itti fufnee barraa nutti dubbadhu deeqaa tokko. Jiraataa bara baraa gooftaa Waaqaaf lafaa si galateeffanna. Ganama kana nu wajjiniin jirta gooftaa kottu hin jennu akkuma nu wajjin jirtu nutti dubbadhu. Dubbii jireenyaa qabdaa si dhiibnee eessa danda'e Phexros gooftaa. Dubbii ati dubbatu jireenya namaa kenna. Dubbii ati dubbatu ifa namaa ta'a. Dubbii ati dubbatu nama geggeessa. Dubbii ati dubbatu riqicha namaa ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoos dubbiin dubbii keeti. Dubbii kee nama dubbachuu hin danda'u hafuura kee nama dubbachiisa. Bara keessatti jabina isaaniin hin barreessine jabina isaaniin hin jiraanne gooftaa ayyaanni kee isaan gargaare ayyaanni kee nu naa gargaara. Nama dadhabaa kana akkan dubbadhuuf na gargaari. Sabni kee akkasi dhaga'u saba kee gargaari. Isa kanaan kan mormu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Ulfinniif galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa waa'ee Saamu'eel irraa barreerraa waa'ee Yesuus Kiristoos irraa barreerraa itti fufnaa jechaadha. Ammoo sabni iyyee kan qabnes iyyanii iyyuu duwwaan gaarii miti yoo iyya ulfina qabeessa ta'e malee iyya Waaqayyoo jaallatu ta'e malee iyya keenya cheekii goonuu inni gaafas kadhannaan hundumtuu hin darbu katana tokko
yeroo kadhannu anaaf jannatanaan amanaan guddanneedhan ni galee akka ijoollee xixinnoo miiti yoo xinnoo miti beekana hankoo itti ijoollummaadha hojii afuraatti gaafa inni jilbeenfannu rakkanuma keenya duraa boonyannaa ta'e gaafa kadhannu hundumaa waan mataa keenyaa boonyannaa ta'e abroo qulluun maaltu haa jira jedha gaafa jilbeenfannu isa utuu gadda baannuutiin utuu cabnee jiruutiin kana beekaa Yesus Kiristoos utuu madaa'uu warra madaa'e fayyisa kanaaf tajaajilaan isa kana waan ta'eef namni Waaqayyo akkas waan ta'eef abroo qulluun ogummaa akkasitti nu guddisuu barbaada lafa barreen gaddaa dhaabannee akkoo barreen gaddaa mata duree barreen gaddaa akka dhiyeeffannu hin barbaadu har'ammoo ba'aa namaatu narra jira ba'aa waldaan narra jira ba'aa maatiin narra jira ma'aa koo miti kan koo gooftaan hin fuudhu yoo jenne inni ogummaadha kanaaf egaa yoo tokko maal gooftaa waggaa gambaree waggaa baay'eedhaa maal barbaachisaa nutti fakkaata akkas miti jechuufan jedhee egaa ogummaan waan sadii fixaan baasaa tan darba gaama egaa waa'ee kendeebu Saamu'eel irraa barreerraa Yesuus Kiristoos irraa barreerraa ogummaan waan sadii kana qabannee kan dabarruuf tokko ogummaan waan sadii fixaan baasa tokko hojii Waaqayyoo yeroo Waaqayyootti hojjechuu bara beekuu yeroo beekuu maaliifi dubbii Waaqayyoo maal jedhaa macaafa seenaa baraasa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irraati sanyii isaa keessaa bara kan beekan namni bara beeku maal beeka beektu bara tokko waan ofii hojjetu beekaa waan sabni Waaqa hojjetu beekaa waan Waaqa hojjetu beeka ta'uu baannaa wal jala darba yoo baran beennu ta'e warra bara beekan 200 tureedha isaan kana sanyii isaa keessaa Daawitiif kennan Daawitiif loltuu baay'ee kenname waan baay'ee kenname jarri kun garuu baratti agarsiisuuf kennamaniif Daawitiif galanni gooftaaf haa ta'u warra bara beekantu jira yeroo beekuun barbaachisaadha lammaffaa iddoo Waaqayyo nuun jedhutti yoo argamne hojii Waaqoo fiixaan baafna sadaffaa nama Waaqayyo nuun jedhutti yoo dhannee dubbanne yoo isa tajaajille waldaa kiristaanaa Waaqayyootti nu waame lafa hojiitii maatii keessaa lafa Waaqayyootti nu ergu godhanne bu'aa qabaa kan jedhutti hubannee dabarraa nama tokko fudhanna gaama wanta kana akkuma jedhee yeroo hundumaa macaafa qulqulluu keessatti yoo dubbattanii nama asirratti ba'uu amma sila nama luba caalaan waa'ee Maariyaam ture kan Maariyaam abroo qulqulluun dhufee yoo rabbu irratti dubbatu ergamaan dubbatutti luba caalaan dubbisan ganama dhaggeeffachaan ture nam Maariyaamiin qabanii nutti dubbata garuu Waaqayyo akkuma kanatti nama tokko fudhata nama tokko gaafa jedhu namni tokko aananneef jiru jira nuti nama tokko isa sanatu hin ta'in waa'ee koo dubbataa inni fachu waa'ee Maariyaam gaafa dubbatu amma sila dubbatanii abroo qulqulluun namarra bu'eennaan namni humna godhata nama keessa nama keessa waatu ba'a jedhanii dubbatan ganama akkuma kana narra naa bu'ee waan taa'anii fudhannaa jechuudha yoo akkas ta'uu baate akka seenaatti barra seenaa Maariyaam beekaa seenaa maalii beekaa ofitti hin fidu taanaan geeddarama fidu kanaaf nama tokko jiraammoo namni tokko kuni Abigail jedhamti Abigail kuni haadha manaa nama waan tokko gowwaa jedhamu maqaan isaa gowwaa na Abigail kuni macaafa Saamu'eel duraa boqonnaa 25 irraatti argachuu dandeessu nu baasuu danda'u maqaan isaa abbaa manaa isheetii Naabaal jedhama Naabaal jechuun gowwaa jechuudha afaan Oromootiin wal jira dabarsina nuti nama garraamidhaas gowwaa jenna nama garraamin gowwaa miti na gowwaan nama Waaqayyoon of keessaa hin qabnedha nama ogummaa hin qabne nama gowwaa nama Kiristoos of keessaa hin qabnedha malee gowwaa miti nama garraamidhaas gowwaa mena yeroo baay'ee garuu iddoo kan namichi kun gooftaa of keessaa hin qabu nama dhugaa of keessaa hin qabnedha sooressa immoo baay'ee har'as ikkoo soorummaan warra amane duwwaa sooressa miti Ishmaa'eelonni sooreyyiidha baay'ee isa min dubbiin kanaaf baay'ee sooressa maal qabaa hoolota 3,000 qabaa re'ee 1,000 qaba biyya qarmala sugee jiraata hojjetaa baay'ee qabaa quufaadha baay'ee inni baay'ee gowwaa haati manaa immoo baay'ee ogeetti macaafa qulqulluu keessaa yeroo baay'ee yookiin abbaa manaatu gowwaa ta'ee haadha manaa ogeetti ta'a yookiin haadha manaatu ogeetti ta'ee abbaa hojii darba dubbiinsa akkuma Iyyoobii haadha manaa kan dhiphataa jiru kan rakkataa jiru Iyyoobii midhaan kan rukute Iyyoobii kan immoo gan ittiin jedhu ishee fayyabolettidha hubattanii tammoo yaadni beektu Iyyoobii madaa qabaa maal qabaa waaqoo nama nachi kee taa'e yoo na ajjeese mana eeggadhaa'edha isheen garuu ganii du'eettiin fayyabolettidha immoo yeroo tokko isin hin dhibu nama akkasii gaa dubbiin amantiidha kanaaf iddoo kanatti abbaa manaan ishee gowwaadha nama waaqoon hin qabnedha isheen immoo bareedduudha ogeettiidhas ulfinni gooftaaf haa ta'u waa lamaan dibee Waaqayyo ishee bareedduudha ogeettiidha kanaaf amma gaggabaabsisaa dubbadha namni kun hoolaa qabaa re'ee qabaa quufaadha barahaa biyya sanaa keessa immoo Daawit Saa'oliin baqatee jiraata Saa'ol immoo Daawit immoo
eeboo beeke jalaa miliqee daawud jalaa miliqee jiraataa loltoota 600 qaba 600 kun dhimma baasan turan gaafsa bira dhaqan garuu warra dhimma baasan godhe galanni gooftaaf haa ta'u abeet dibanni waan dhibaasan nama godhaamu harka dibame keessa jiraachuun nama dibame jin ooluun dhimma baasan nama godha kan nama dibu warra idaan irra jiru warra gibran kaffallee warra dhimma baafne turan daawud garuu dhimma baafne kana hojjete dhimma baasoo godhe lolatti beekamoo cabsan warra seenan lafa namni seede warra seenan keessumaa namni sadii loltuu daawud kaati jaboo keessa warra jaboo du'a warra sodaannedha kanaaf 600 kana qabaa 600 garuu disipiliin didamoo waan namaatti bu'anii minaan namaan balleessanii horii namaan balleessanii horii naabaalti isaa turan hin kaffalamuuf inumatti su turan gaaf tokko daawud beel'eeti mee ijoollee dhaqaati naabaaliin naa gaafadhaa namni kuni akka inni amanamoo turre ijoollee isaa akka nu eegaa turre nagaa akka isaan qaba akka turan beektuuti hin beelofne har'a naa gaafadhaa jedhee ergennaan nama sadi itti ergate nama sadi gaafan itti ergatu dhufanitti man daawiti lafa onaa keessaa nu ergate hin beela'ee adaraa loltuu kooti waan nyaadhuun dhabeeti waan haa kenni ilaa namichi kun qabeessa galala jennaan maal jedhe namichi beektu daawit kun eenyu jedheen an daawit kanas hin beeku bara seenaa keessa gooftoota isaanii jala badanii kan baraa keessa naanan baay'een jiru eenyu isheen jedhe isaan immoo fidanii akka turutti man daawiti ani amanameen hollota isaa eegaa ani amanameen ijoollee isaa eegaa inni mornatti qoosee har'a hundi keessan billaa hidhadhaa mana naabaal keessa dhiira tokko illee nan bisu jedhe daawit jedhatu mata jechuudha beektu akkuma beektan daawit lolatti ba'ee moomeen beeku maaliif dibamaadha ennaan gaafa achi ibidda tufaa ka'u hojjetaan tokko dhufee maal jedhaa waaqayyo silaa hojjetaa kee ogeessa qaba dhufeeti yaa abigaal jedhee ennaan abbaan manaa kee kuni akka inni gowwaa ta'e atu beektaa namichi kun jedhe daawit amanamee tikee ta'ee waan baay'ee nuti isaa ture lafa onaa keessaa nu ergee nuti isaa ture nagaan wajjin qaba boqonnaa qabna turre har'a garuu yeroo inni nan beelee jedhu nyaata kennuufi mannaa arrabsootti ergee daawit dhufaa irra hin dhumneedhe waa'ee yeroo iddoo dubbanna gama lala abigaalii dhaabattee yaadde okay yeroo kana maal gochuun qaba eessa modaquun qaba eewutan immoo dubbadha kana sadiitu galeef yeroon kun yeroo mana ta'an miteetteen isheen yeroo hundumaa qopheeftuudhaan mana kee qodaa qabdi nyaata qabdi yeroon kun yeroo isa bidda baatee deemutti deeman hidhatte mana koo oolchachuudhaaf isa gowwaa kanas oolchachuudhaaf itti adeemuun qaba itti tajaajilaan itti adeemamee amanera tajaajilaan haala boba'ee dhufee baqatatuun ta'in isatu dhaam yesus kristos itti adeeme kottaa itti adeemnaa jedhe duwatti adeeme waa'ee keenyaaf jedhe kottaa itti adeemuudha fallisaa itti maal jennaan tokko yeroonsaa yeroo ta'ame yeroo deemsaati lammata lafi dhaqanii gara daawud dhufaa jiruudha iddoo lammaffaa barti sadaffaa isumatti naasaa itti daawutumatti naasaa itti waan sadiitu galeef qabattee karaarra buute dubbin waaqayyo gaafa isheen karaarra buutu akkuma jedhamee daawud deemaa dhufe guuttatee maal godhe daawud yeroo hundumaa waan godha beektu daawud nama 600 keessaa yeroo hundumaa frontlaanii kan lolan nama 400 qabaa nama 200 immoo qodaa eegsisa kana duraas yeroo siglaa gubate kanuma godhe namni 200 dadhabnaan asuma qodaa eegaa jedhee boojoon qixxee ta'e garuu kan akka daawud qajeelummaan faradu sun jiru namuma ta'e galanni gooftaaf haa ta'u namu garaa waaqa waan qabuu fi firdi isaa yeroo baay'ee qajeelaadha warri qodaa eeganis ol qixxee argatu jedhe achitti amma iddoo kanatti gaa nama 400 sana fudhateeti deemaa jira inni atteen gaafa dhattu fuula kee duratti ayyaana argachuun naaf haa ta'u jalqabattiin sana booda akkati aartee boba'aa deemtaa jirtu beeka garuu waan si yaadachiisatteen ati kakuu qabdaa beekadhutti waa'ee lama almeen dubbiin amma ati jetteen waaqayyo gooftaan teessooti seegaametteen gaafa waaqoo teessooti kaa'ummoo waa'ee kanaaf jetteet immoo of cephaataa jetteen si ooshuun dhufeetteen jalqabaa mana tunteen siin ooshuu dhufeetteen maalaasuuti dubartiin kun jedheen amma ilaa neengada maal godhe saamu'eel nyaata kennee miti beelamanii kunooti nyaata jetteen daawutiin nyaata barbaadde mini deebiin kee kunoo garuu naasoof namma jetteen nyaata feetee dhatte tokkoffaa beela irraa cabsite lammata aarii irraa cabsite sadaffaa kakuu yaadachiifte hubattuudha baay'ee achi gad dhaabbattee du'es dunnatte gaafa yaadachiistu waaqayyo innarra siinatti erge ayeebbifamu jedhe harka koo dhiiganni ooshi ayeebbifamu jedhe galagale kanaaf dubartiin sun maal jette gabeettu naabaal jetteen harka kee du'uun qabu jetteen yookiin dhimma isaa balaan du'a yookiin waan biraan du'a malee atajjeeftee wanta keen galii jetteen akkuma isheen raajjee gaafa isheen galtee dubbiin dhaga'amu namichi laphee dhaabatee du'e itti miteetti immoo already application qabdi isheen daawwa bira gaafa naabaal du'e eewu fuudhe beektu daawwattu fuudhe agartanii nama yeroo beeku nama iddoo beeku
namatti dubbatu beeku laadariin isaan dabala iddoonsa haadha manaa dabaltaate namni isheen haadha manaa daawwittaate waan isheen uggette musa booda waan baay'ee jira kanaaf kan ishee marraan na barre dubartiin kun maal beekte jechuudha yeroo beekti iddoo beekti namatti dubbatu beekti okay amma gaa ishee kanaan deemu kan ishee yookaan yaada deemu yeroo waan ta'eef yeroo baay'ee gooftaa Kiristoosiin ati raajii taate maaliif mandarra keessatti eessaa jedhuun guyyaa ayyaana waliin baatu ittiin jedhu turanii buloonni isaa isiniif yeroo hundumtuu yeroodhaanaaf garuu yeroo miti yeroo beeka ture Kiristoos calluma dhee ani waaqa dhee figatu ta'in yeroo eega ture isa kan arguu dandeenya wangeelii Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 44 amma 6 irratti arguu dandeessu kenna qusaa daadhii wayinii yeroo dhumeennaan Maariyaam hin qabanette ammallee yeroon kun geenyedhe baay'ee waa yeroo baay'ee dubbata gooftaa Kiristoos isa kanuma nan fixa nama kan biraan ta'e agarsiisa macaafa amma kanan isiniin jedhu keessumaa macaafa qulqulluu qorachuu itti fuftanii itti fufuu dandeessu kanumaan macaafa abbaan fedhe piggootanii yeroo beekaa iddoo beekaa namatti dubbatu beekaa innatanii hin argitu jechaadha kanaafin yoo pirinsipilii isaa barree nu rakkisu kan biraan amma Mordekaay macaafa seekitta akkuma beektanii Mordekaay hin guddise Asteriin ni galee yeroo guddisu garuu eenyummaa ishee itti himee waa'ee saba Yihuudii kadhachuu ishee waaqayyo kakoo qabu hundumaa itti himee guddisee dorgommee keessa gashee haadha manaa mootiitti gaafa dorgomuuf kaatu hunduma isaa kennaku gaafa nama kumaatama baay'ee dhufe dubartoota baay'ee dhufe sukkumamuun dhiyaatu tarree galanii dhiyaatu isaan keessaa isheenis akkuma tokko lixxe ni gadee achi kanuma tokko lixxee maal ittiin jedhee waa itti hime ilaa Yihuudii ta'uu kee akka hin dubbanne maaliif yeroo isaa miti ni gadee yeroo isaa malees dubbachuun adagaadha wanta akka hin dubbanne yatta ittiin jedhe isa kanaa dubbachuun eessatanii macaafa Asteer boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti isheen Yihuudii ta'uu ishee hin dubbanne dhoksiteedha yeroo itti dhossan jira yeroo itti dubbatan jira amma boqonnaa 4 irratti moodeessee Mordekaayimti kun maal jedha amma yeroo kana itti of mul'isu taanaan amma kana waa'ee keenya dubbatu naa ta'e yeroo kanaaf kan waaqoo sun guutumaa itti beekta ta'uu baannaan nuyi fi Yihuudootaa fi waaqoo jalsi mana kee garuu wayyoo jedhe ammoo maal jechuudha beeka jechuudha taayimingi yeroo ishee dhoksitu beekaa yeroo itti mul'attu beeka Asteer yeroo dhokachuu hojjetuun dhokatte yeroo mul'achuu irratti mul'atte eeyotti immoo dubbatte mootiitti dubbatte mana mootii keessa jirti waan sadii maaltu ta'e Yihuudoonni du'a afaan kanaaf pirinsipiliin kun yeroo iddoo namatti dubbannu hojiilee yeroo hojjennu bakka hojiilee gaafa dhannu gaafa tajaajillu waldaa kiristaana kedhannullee kana sadan irra dhaabatee afur qulqulluu nu geggeessennaan kan sin dhibu ijisaa hin argama galanni gooftaaf haa ta'u kanaafi waa'ee Mordekaay kamaan nan darbaa kan dafee deemuufi Yesuus Kiristoos seelama bo'e macaafa qulqulluu keessatti imimmaan Musee kan inni bo'e seelama keessumaa yeroo Alaazaar du'ee hin bo'ee dubbiin Waaqayyoo seeroom wangeelii Yohaannis boqonnaa 11 keessatti Alaazaar yeroo du'e hin bo'e maanna ilaan jaallata addaadhaan Yihuudoonni ilaalanii tamsa jaallataa jedhanii gaafa kan biraa immoo Israa'el bara ishee wallaaluu isheetiin bo'e ni galee yeroo itti ayyaan araarri waaqoo si dhufe yeroo simatamuu keetii wallaaluu keetiif jedheeti bo'e yeroo wallaallu hin gadda fara qulqulluun ni galee yeroo inni dhufu wallaaluun keenya isa gaddisiisa fakkeenyaaf hojii mootaa boqonnaa 2 keessatti bartoonni gooftaadhaa akkuma beektanii Yaaqoobiin morma muree Heroodis Phexrosin immoo taraa gashee maayidhaa keessa gasheera waldaan kiristaanaa jabeessite kadhatte waa'ee Phexros adaraa yaa Waaqayyoo akkuma Yaaqoob ta'e obboleessa kan ta'e nuu ooshi maaloo jedhanii kadhatu Phexrosin immoo kakuu qaba Phexros akka inni wangeela dabarsu kanaaf gaafa kadhataniif Waaqayyo balbala banee balbala gurguddaa banee balbala sibiilaa hundumarraa banee fide Phexrosin ergamaan Waaqayyoo ta'e kennaqu garuu balbala harmee Maarqos lafa taanee kadhatan banuudhaaf jarri qophaa'uun turre deebiin dhufeera balbala jira Phexrosi kadhannaan sanii achi jira namni balbala banuun dhibe balbalatu maal dhaabatee gurbaan maalis itti fakkaate balbala sana banuu hin danda'a Waaqayyo sana banuu kan irra jiru horkaatudha maleessaa Waaqayyo miti isanni banuu hin dandeenye yoo baneeraaf sibiilli boora jirraa banameera santaati daarca'eera karaan banameeraaf darbeera garuu balbala isa kana kan banuu qabu warra kadhatudha yeroo tokko Waaqayyoon kadhannee eebba keenya Waaqayyo gaafa fidu hiixannefachuu dadhabna inni kuni baay'ee hamaadha kanaaf yeroo Waaqayyoo beekuun yeroo inni eebbichi dhufu dammaquu qabna kanaatiif iddoo kana kan nu agarru maa inni roodaa mucaa jedhamtu tokkotu mana keessa namni kadhataa gabbaatee Phexros jetteen hin maraattee jedhan jarri isuma mataa isaati jetteen
falmi meeqaan Phexros rakkatee ol galuu dadhabe. Kanaaf eebba keenya simachuu qabna yeroo Waaqayyoo beenne kan jedhudha. Iddootti fudhachuun dura jiru beekuun dura jira. Boochee Yesuus kanumaan hin fixaa dafee deemaa jira. Amma yeroon amma fakkeenyaaf roodaa maqaa dha'uu yeroon Phexrosin maqaa dha'uu akka seenaatti akka isin dabarsan hin barbaadu. Anis eddaa eebba koo dhufee kanan dabarse jira. Kadhadheennan dhufeennaan kanan ka'ee fudhachuu dadhabe jira. Na gargaari jechaa dhaggeeffachuu qabna jechuudha. Yoo akkasii ta'e barumsaan ta'u callu malee toorii ta'a anti isan barbaadu. Amma tun yeroo qabaadhee moor gaddeef gaddixeen isa yeroo hin qabnu wanti mutaan sitti maayira. Garuu maa inni na yaadadha gaaf tokko namoonni yeroo isaa turtan jirtu Paaster Mahammad natti fakkaata nama tokkotu barsiisaa ture addaan dhufe. Paaster Mahammadiin isaatiidhaa dhufe kan barsiisaa ture bara duraanii. Inna akkeedhe maali yaa jiranaa jedhe. Isa ta'uu sirriitti qabadhu sanatti fakkaata. Garuu Paaster nama tokko nama ta'e lukaatee afur waaqota agarsiisa. Sabni kun maal taatanii maal jennan waaqoo kennaa fide dhufee akka marattee dhaabbattu jedhee atatti itti kennaa jedhe akka marattee akka keessan banaa malee jedhe yeroon yaadadhu waan sana yaa gooftaa akka koo maradhee simee qulbasa dabarsee gooftaa na gargaarin jedhama. Wantichi isatti mul'ateera Waaqayyo. Inni gidduu jira eebba fide dhufee akka ammaa jechuudha. Phexros dhufee banuu dadhabaman. Alkani kadhatee somee kadhachaa turan immoo nu gadhiisi Phexros nu hiikechaa turan immoo. Kanaaf yeroo tokko akkas ta'an. Wedduu hedduutaa boqonnaa 5 keessatti ituma gaarreenaallee itti fuutee ilaaltanii wedduu hedduutaa boqonnaa 5 irraatis waa'ee Shulaamiti nama dubartii jedhamtu tokko jira. Akkuma gara dubbadhee Salamoonii jaalallee koo jedhee dubbataa waldaa kiristaanaaf Salamooniinis bakka bu'aa iddoo baay'eetti waan baay'een isaa eega qaba haa ta'u malee maal goote mana ishee dhufeetti wal bira rukute boqonnaa 5 arguu dandeessu. Dhaqee rukuteennaan anoora feeraa kana booda ka'ee milla koo dhiqadhaa balleessaa ree siree koorraan kawwetti. Innaan inni balbalatti rukute sanatti bu'ee harka isaatti bu'ee dhiisee deeme. Innaan deebisee dubbiin isaa muraffisu dide. Dubbiin iyyeessu nama muraffisu buloo tokko. Jireenya namaa keessa bu'ee innaan isuma sila daagii taane kaan ka'ii kadhadhu yeroo inni jedhu ka'ii abaluuf waaqa dhadhaadhu gaafa inni jedhu ittuma foonni gas hin qabu foqoxxanii gadi jettu. Sababiin isaa dubbichi nama teessu wanta ta'eef. Dubartiin kuni sila hin dabarsite hin kawweette. Eeganni deemee garuu foqoxxee kaatee balbala gaafa bantu inni dur sokke. Sokkuu du'aa miti amma immoo deebitee rafuu dadhabde barbaachuun irra jiraatte jiru. Yeroo inni dhiyoo jiru dhiiftee barbaada. Utuu inni dhiyoo jiru barbaada dha dubbii Waaqayyoo. Isheen garuu dabarte jechuudha. Barbaada gaafa dattu warri kellaa mandaraa eeganii oyyaa irraa baasanii caccabsan hirreeban. Isa iyyuu immoo maal jedhu eewu jaalalleen kee dhuun eewura caalanne dhuun jaalalleen koo moo itti. Inni maddii isaa akkasii ilkaan isaa akkasii iji isaa akkasii maaluun isaa kana kun jechuun Kiristoosiin inni gooftaadhaa inni amanamaadha inni garuu ol gachuu dadhabuudha. Isin galidhaa baay'ee waa'ee isaa faarfannee waa'ee isaa lallabnee baay'ee isaa dubbannee gaafa rakkinni dhufu gaafa qofummaa amanachuu dadhabuun akka dubartii kanaati. Badaa ofirraa bunnee ilaalina dubartiin akkuma qabnarraa kana fee baay'ee isaa nuyi waa'ee isaa baay'ee dubbanna gaafa rakkinni gidiraan dhufu garuu jirraaf hin jiru kennu waaqa du'aatu beeka. Kanaaf maalun jara gooftaaf qulqulluun baay'ee dubbachuu keetiin miti baay'ee isaan matti muu keetiin miti isaa wajjin balbala banii ol gashi wajjina jiraatu garanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf egaa tole deeqannoosh dabaltanii garaantii bitaa wedduu adda taakeetti dubartii sana ilaallaa jechuudha. Dubartii sana gaafa ilaalluu ofii keenya bakkee keenya gaamas seenaa mataa inni dubbisuu tun ta'ini yaa Waaqayyoo ani waa'ee kee baay'ee dubbadhee eegati deemti sirbacha kee miidhameeraa gooftaa wayyaa irraa baasanii reeban waan baay'ee godhanii eewu jaalalleen kee maa eewudha caalanni hin caalanneetti inni sagaleen isaa tulluroo taalanaa dhufaayetti inni bareedinni isaa kanaatti waa'ee isaa akka ishee taa'utu kan biraa garuu kaatee banuuf hin dhiboofte nunaa gargaaru gooftaan. Ammas keetta mala gaarragaa yeroo iddoo fi namatti dubbannu jechuudha. Dubartiin kun yeroo inni dhufe nama dubbante ta'e inni galee balbala sana bantee jechitti isatti dubbattee ta'e dubbiin dhumeera. Amma garuu isheen eegani darbee duruyyoota mangadaa dhattee dubbatte. Isin gara maal misii goote jechuudha. Yeroo ishee misii goote iddoo ishee misii goote namatti dubbattutti dubbachuu danda'u dubbatte jechuudha. Hundi kun achi keessatti ilaalama kun sadan jireenya keenya duraaf murtoo kana dura murteessineef ayi bara akkasitti akkas hin goone inni darbeera. Har'a garuu murtoo sirrii gochuudhaaf naa wajjin olii galii jedha gooftaan. Galanni gooftaaf haa ta'u. Waan kaleessaan akka fokkatasu nu miti inni barbaadu. Kanaaf egaa yeroon isaa gahee kadhannee keenya gaafa dhufu yeroo baay'ee amantii dhabuudhaan utuu hin ta'in waaqonni nageenya fuudhaan utuu hin ta'in nutu dammaquu dadhabuu keenyaan nu bira darbaa akka warra harmee Maarqos kadhatan sana isaanis Phexrosin gashuu dadhabanii akkas taana jechuudha. Egaa
yeroo amma gaa'ee warra kana baay'ee isaanii warra of dabarsanidha. Abigaal duwwaadha qabnu agarrees keessa. Abigaalli maal gootee of biran dabarsin. Yeroo mataatti kaate yeroo ishee eeggattee dhatte Saamu'eel isaa eeggattee dhaqee baay'ee nurra dubbachaa ture garuu warra dubartiin ammaasa ta'uu mana Phexros dhaqee olgashoo dhabuun isaanii surkatan kunis waldaan kiristaanaas dammaquu dadhabuudhaan eebba isaanii fudhan. Garuu nama lamatu ture nama lama garaa keessan kan sin gootu galanni gooftaaf haa ta'u. Tasuma nama dhabu waaqayyo. Beektu mini Eliyaas namni hin jiru ennaan dhiis 7,000 qabaa jedhe waaqayyo. Namni hin jiru dhe maal Eliyaas nama namni jiru afaan qabadhu dhe 7,000 qabaa kan baaliif hin daganne itti dhiise dhe badaasii wannoof hin godhin dhe nama qaba waaqayyo. Maal godhe Luqaas boqonnaa tokko keessatti agartanii yoo Yesuus Kiristoos dhalatee mana qulqullummaa dhufu boqonnaa Haannaa fi Simoon kan jedhaman maqaan isaanii nama lama Luqaas boqonnaa 2 keessatti fuula 8 irra jira andaqee hin dubbisu sanaan sirriitti hima. Baay'ee gooftaan dhalatu yeroo baay'ee waan dubbatamuuf namni dubbisan hin beeknes dubbisan beekisaa sirriitti hima. Amma warri kuni yeroo baay'ee nuti amma Yesuus Kiristoos du'ee gad waa ka'ee afura isaa nuu kennee boodayyuu waaqoti moo waaqomiti ennee bitaa nutti gara tokko ammayyuu waggaa 2,000 boodayyuu yaada waaqoon tinga garbaasuu dadhabna. Haannaa fi raajii Haannaa raagittii Haannaa jedhamti isheedhaa fi Simoon jaarsicha isaan lamaan garuu yoomitti baran beektu Yesuus Kiristoosiin guyyaa 8 baran dhalatee guyyaa 8 naa qabadhaa kan namni dhalatee guyyaa 8 namni ijoollee barumsa salphaaman garuu isaan dhalatee guyyaa 8tti Yesuus Kiristoos kun sabdachume ta'uusaa kakuun dhufuusaa beeku turan galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf mana qulqullummaatti gaafa geessanidha. Akka seera hoddotaatti qulqullaa'ummaa guyyaa 8 waan geessan qabu ijoollee kadhachiisantu qabu achitti gaafa geessanii Maariyaam fi Yoosef gaafa isaan geessanii dubbiin Waaqayyoo afura qulqulluun immoo Simoonii mana qulqullummaatti geesse. Yoom gaafa isaan geessan eessatti mana qulqullummaatti achi keessaa ijoollee baay'ee jira. Ijoollee baay'ee keessaa gara Yesuusitti waan sadii jechaadha agartanii maal godhe jechuudha. Yeroo iddoo fi nama argan Haannaan isa akkuma kana afura qulqulluun itti dubbatee ishees geesse. Isheen immoo nama kadhate jabaattu bara ishee guutu. Jarri kun lamaan eega Yesuusin arganii waan garaa garaa jedhan. Eega agarree bira dubbachuun kan keenyaadha murtoon kan keenyaadha. Garuu ulfina isaa nu agarsiisa. Ameen jennu. Namni kaan ulfina isaa agarraan nagaa'edha. Namni kaan ulfina isaa agarraan nan dubbadha gabbayeedha ulfinicha. Amma Simoonii mana qulqullummaa afur qulqulluun geggeeffamee dhaqee mucaa kana gaafa isaanii kadhachiisuudhaaf fidanii itti siiqee harkaa fuudhee hammatee gooftaa sin galateeffadhaa fayyisuu kee ija koo na agarsiifteetta Israa'eliin kan bilisa baasu dhalootaaf kan eebba ta'u natti agarsiiste jedheeti Waaqayyoon galateeffate already ashur godhee maal jedhe beektu egaa garbicha kee jireenya kanatti hiiki jedheen na fudhadhu jedheen bakka naga'ee na sassaabii jedheen Simoon maaliif afura qulqulluutu eeyyatti geessee mana qulqullummaatti geessee yeroo isaan immoo gaafa isaan dhufanidha callee nama randabilii miti guyyaan achi keessaa immoo ijoollee baay'ee dhufe achi keessaa garuu Yesuusin dhaqee fuudhee hammate attam akkureetidha jechuudha waan isaa. Haannaanis akkuma kana isheenis gaafuma sana dhalattee mana qulqullummaa dhalattee ijoollee sana ishee isuma fuutee isheen immoo maal jettee eega Yesuusin agartee booda gadi baatee namootatti himte isheen immoo dhaqeen tajaajilaa jette yoo isa agarre gadi baanee himne malee Yesuus ittiin lallabamu. Simoonii naga'e gaa'e eegaan ture na sassaabii mirga keenya jechuudha ulfina isaa agarree isheen garuu gadi baatee lallabde. Kanaaf obboloota koo Waaqayyo nu gargaaree yeroo Waaqayyoo iddoo Waaqayyoo lafanni nu geessu dhandhaan ulfina isaa agarraa ulfinicha booda garuu kan keenya murteen bakka naga'e naan kanuma naanne nu sassaaba akkuma Simoon lakkii warra naga'een biraan hin gaannaa inni biraan geenya kaanna. Kanaaf jara kanarraa maal barra ogummaa barra. Jara kun warra ammaatti argaa jiru kuni warri kaan hin kufan warri kaan hin darban kufuuf darbuu isaanii akka wantoota dubbachuu sun ta'e isaan irraa akka barruuf nu barreeffame. Inni galee akka nu warra hin kufneef nu barreeffame akka nu har'a jabaannu nutti dubbatame galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf gara xumuraatti fida. Maaliif torbeessitti fuunna akkuma kana garuu waan qabattan qabdu ofii keessaniif yaadame mataa keessaniif nama biraatti hin qabinaa yaa Waaqayyoo bara akkasii keessa as keessa nama tokko maqaa nama dha'uun gaarii miti yeroo baay'ee nama tokkotu waan guyyaan ittiin gaabbineedha. Guyyaan ittiin gaabbine guyyaan itti Yesuusin argadheeraadha.
waggaa dheeraa natti dubbate Dr. Zaazuu natti dubbate maqaan naannoo isaa kennan qabu. Nan gammada yeroo maaliif itti fakkaate guyyaatti Yesuus Kiristoos kana gaashaa mi'eeffatan sana guyyaa barbaadan ittiin gaabbineedha. Kanaaf iddoo isaa nama wajjin fudhatan hin raanfatan. Jireenya namaati dhibba geeddara kaa mitiiree amma jarri yeroo tokko olgayii man barbaachifne keessatti argamnee waan hin barbaanne dubbannee yookiin namas minee of minee yeroo keenya galagalee gaafa dhadhu maaliin godheenna wanta waamamne keessatti dhannee dinnee waan meeqa borcinee maaliin godheenna garuu yeroo waaqayyoo jedhetti lafa waaqayyoo jedhetti nama waaqayyoo jedhamti nagina jechi tokko iyyuu waa dhima baasa galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf egaa waa'ee ogummaa gaafa dubbannu ogummaa namatti naqu miti yookiin umurii ambaru miti. Ogummaa waaqayyotu toora sana keessa nama gasha. Nuyi garuu gaheen keenya maa inni amma fakkeenyaaf yeroo hundumaa anu Abigaaloo akka goote hinduun sodaadhaanooti dandeetti na deemu akka Abigaal. Anattan godheetanii waaqa bineessuu hin danda'u kennaa isaan qabu. Anutti waan abidda bobeessaa na abidda dhufe. Maalin godhaa nama jedhuufi waaqayyoo namni ogummaan itti irratti jiraa ho'edha. Yaaqoob boqonnaa 7:5 hin dubbadheera. Yennaan inni waaqayyoon haa kadhatu inni immoo harka guuteedhaan inni ifa fuula ifaadhaan kennaafiidha. Harka xinneessee damaniim harka guutee fuula ifaadhaan kennaafi inni immoo ga'een keenya yaa waaqoo na gargaariidha. Akkuma gara dubbadheen ofi kootiif na gargaari isaan kadhadhan ture. Yeroon kana qopheessu na gargaari. Anuun danda'u na gargaari. Yeroo miisii godha iddoon miisii godha wrong person dubbadha. Sila akka Israa'el amma naannoo bara kun naannoo fagoo waan danda'an ture garuu amma waan yeroo wallaaleef waan iddoo wallaaleefiti lafa dhidhiitaa jira na gargaari isaan qopheessa. Kanaaf isinis kan nama biraan dubbatan kan mataa keessanii qabdu ta'a. Tarii waaqoo isin gargaaree namoonni yeroo iddoo nama ta'utu dubbatan isin gargaare galateeffadha ammas immoo iddoon jira. San waan jiru garuu gartanii maaliif isaaf galateeffadhaati amma yoo waaqayyo akkuma duraa yeroo koo kan dhimma itti ba'u iddoo dhaquun irra jiru nama dubbachuu irra jiru naa kenni nama dubbatu immoo naa ergeedha. Nuni obboloota biyya lafaa irratti yookiin nama gargaaruuf yoo gargaaramuuf jirra yookiin namatti lallabna yookiin namatti lallabna nama tokko kaleessa lafaan qulqulleessu taasaan ture nama tokko tu'aa kana yookiin nama si ergaa yookiin si nama erga sitti nama erga takka hojii malee nolu waaqayyo ergamuuf yookiin ergaa fudhachuudhaaf qophaa'uudha garuu gooftaan nu gargaaru galateeffannee xumurra si galateeffanna abbaa keenyaaf uumaa keenya ogummaa qabaadhaa yeroo beekaa iddoo beekaa lafatti dubbatta nama dubbattan beekaa nuun jettee nu dadhaboota irrina baay'ee qabna waan baay'ee balleessine irra gooftaa isa darbeef gooftaa Yesuus qalbii diddirrachaa amma garuu nu gargaari yenna nu gargaari maqaa Yesuus Kiristoos yeroon keenya akkasumaan hin badin humna isaa humna Efreem ormatu nyaate dubbiin kee maqaa Yesuus Kiristoosin ormi humna keenya nyaatin iddoo malee yaa Waaqoo yeroon keenya hin badin bara tilakkoofne akka hin jiraanneef nu gargaari bara ulfina keenya of keessaa hin qabne bara yaa Waaqoo lakkaa'amne jiraachuun barbaannu maqaa Yesuus Kiristoosin bara lakkaa'amu akka jiraannuuf nu gargaari ingootaa ulfinneef kadhanni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhannaa ameen.